Huccuu gurraacha akka gaddaatitti fakkaatu faatu jira. Amma gurraachi gaddaa adiin gammachuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf eeguu cidhaa adiin deema irra hedduun. Bara guyyaa cidhaa yoo gurraachaan deemte maaltu gaaja? Rakkoo maal qaba? Huccuu mire. Haya adiidha haya waan adiin tun xuriin hogguu irra buutees ni mul'atti saniifuu qulqullina akka gaarii mul'isuuf bareedaadha jettee haa ta'u sababa qabda jechuudha. Gurraachi kun gadda maaliif ta'e? Gadda. Bar gurraachi gadda yoo ta'e namni gurraachi rabbiin uume kun gadduma deemu jechuudha. Gurraacha jechuun silaa bifa bara. Gurraachonni bifa himamsa malee gadda akkamitti ta'uu danda'a? Abalufaan godhanii numa goonaa abalufaatu godhe. Bar khara maddi isaanii maali jechi jar godhe isa maal raaqanii gurraacha kana akka gaddaatti fudhatanii jettee olaalte wanni irraa siimanii jiru. Hin beekan jechuudha. Warri waan akkasii godhu warra gara adii kana bara. Gurraachi kunis jalumaa ka'ee isuma isaan akka gaddaatti ilaalee godhe maal beekan namni gurraacha kana akka gaddaatti fudhate kun. Namichi gurraacha kana atis kaatee gurraachi gaddeettee wajjin dibbee katumtu taate ifumaaf of ijjartaa jechuudha.